Iti Donald Trump Amerikaan immoo Khamis qof lamiilee siixum tokko lawwaaluun addunyaa irra lakkoofsa namoota guyyaa tokko dhukkubichaan du'an olaanaa galmeesse. Itaalii, Spain, France, China, Iran, UK, Netherland, Germany fi Belgium dhabanaasa dhibee koronaatiin jaree warra miidhamu waan jiran fakkaatan. Koomishiniin Awurooppaa biyyoota gamta isaanii keessatti sababa weerar vaayirasii koronaatiin lamiileen isaan hojii kan deeggaruuf yookaan buusee gonofuuf peessi Ameerikaa $1 biliyoona 109 qabachuuf yoo hin gabaat. Pirezidaantiin koomishinicha Ursula Gertrude von der Leyen Belgium Brussels irraa kenniteen deeggarsi yeroo tattama kun hojii dhabiinsa biyyoota Awurooppaa sababa dhibee koronaatiin mudatan salphisuuf faltaa jechuun midiyaatti. Biyyoota addunyaa hunda keessa koronavirus saffisolaanaan balalii hojjeera. Bulchooti biyyoota akka garuu dhibee kan to'achuu waan dadhabaniif dubbii siyaasaan bakka buufachuu barbaadu. Lakkoomsi miidhamtoota biyyi isaanii keessa miidhaman hir'isuu nama hedduu awwaalanii fakkeessanii hobluuf dabrii bakka tokko dhibee koronaa farra yuubilis ta'uu dubbatanii mul'ata. Dhibee koronavirus biyyoota addunyaa jiran 206 keessa 204 waliin geetti tanaan biyyiti Kim Jong-un Kooriyaan kaabanam koronaan qabam tokkollee hin qabu jechuun isii soobta'u qondaalii waraana Ameerikaa olaanaan Jeneraal Roobert Abrahaam midiyaatti maan. Dhumi barkum 2009 mootummaan Chaayinaa ogeessa fayyaa yeroo jalqabaaf waa'ee koronavirus raag Dr. Lee Weiling sosodaachisuu waa'ee dhibee kan akka hin dubban godha. Yoo ka dubbattaa immoo akka ijjeefamutti maan. Boodirra garuu Dr. Lee osoo dhukkubsattoota yaalu dhibee koronaatiin qabame fula dhugaa godhaan. Iddoo ka'umsi koronaa kadhee duubee diru haanitti ammallee akimiin bira Dr. Ayin Feen jedham. Dursite Lee waliin dhibee COVID-19 waan dubbatteef achi buuteen isii dhabamuu dubbata. Akka gabaasni Daily Mail tokko torbe dabre.